Ichile lola yoga daji tunate rojo isbili sayotate filmata nagawu filmata siagawu filmata nuagawu في سبا فدادا ملكي يوني تركي دبي بالبل نربودانسا وابني وما تلا برو دبدي أرارسا انتا ودامي كو والجبسي دبي داندي دبسي بيابنا زولبسي نتو فجيزا ونباكو انتا وديسا انتا ومالكايو كاكاتي تلو يا زالباتي أبداري digni o solo lane akka filannu yaane ayyantu mamona ayyantu akka kadachu yona ayyantu mamona kallu akka kadachu yona ayyantu mamona lubako akka kadachu yona ayyantu mamona oromo akka kadachu yona ayyantu Safi borki miraf kayo saba ejeno media walkita chukaba midama numata yo siyasan chabe rewa kifatan bakawa chadabe sabunta akka sagantaa keenyaatti keessummoonni keenya bakka qabatu keessummoonni keenya immoo kabajamoo qeerroo keenya bakka qabatanitu ta'a kanattaan jaarsoli ammallee umrii isinillee haaneeres isallee haaneeres waan aranki tarabbitti haaguut الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب نتعلم يا رب كنغان نقول كنغان نهاقل يوغوغر نهاقل بيا سلام يا رب نهاقل إيروك يا رب هاتي بيا تانا رب نهاتي ناتبي تاقفت نقام مرغا هاقلت مرغي كين هاتو مرغي كين مورمو هاتو أچلن تين هاتو أكنا جن رب أكنا عجل وأكنا جن رب أكنا عجل bisana wafalcha anagani olcha nagani abut anagani bulcha nagani ol dafi sababinu ol igagodan ol igogodan ol antunu raqab tokuman oromo ya cin biyitenya nagani ya injifat wirgi oromo da oluma yaden dori gate tingoba fantiroba milka ayyoota keenya maanguddoota keenya tolega kanatti aansuudhaan asumaan seenaan waggaa 50 dura asirra deebi'aa jennee yaanna hayyi dureen paartii kafaa'oo
Profeesar Mararaa Guddinaan qabsoo kafaloo laalchisee bu'aa bahii turee fi waan jiru seenaa sanaan wal qabsiisee haasaa nu taasisu hamle shaa godhas maqaa. Dachiin dheeraa dachii Arsii waa lama yaadachuun nurra jira. Mootummaan Itoophiyaa innaa Oromoo cabsee qabu bara 6 ol dachii Arsii gubbaatti Oromoon mirga isaatiif bilisummaa isaatiif hamma danda'e loleera. Waggaa 1-2 miti, waggaa 5-6 loleera. Waggaa 50 immoo Jeneraal Taaddasee Birruufaa warra Musliimaas warra Kiristaanaas ofii isaatii daaqonii ture. Dachii Arsii gubbaatti dachii dheeraa gubbaatti Oromoon tokkodha. Amanteedhaan walin hirruu nuti tokkodha jedhee sangoota wajjin qalanii Kiristaanaaf Islaamni tokkummaa Oromoo dachii Arsii gubbaatti labsan. Tokkummaan Oromoo dachii Arsii gubbaatti labsame. Dachii Arsii gubbaatti labsame. Seenaa kana lamaan irraanfatinaa boruuf iftaaniifi. Karaa kaafoo ijoolleen baay'ee arras jirtan hin beektan malee gara waggaa 15 fuuldura waajjira sii qabna ture. Baay'een keessan hin beektan malee waggaa 15 fuuldura. Egaa waajjirri sunis amma deebi'uunsaan oolu qabsoon keenyas nama 5-6 yeroo chocho'aa ture. Ammas ga'ee bal'atee dagaagee as geenyeerra. Elawaa 3-4-5 sinitti hima. Qabsoon keenya baranaa, qabsoon saba Oromoo, sagantaan saba keenya, sagantaan kaafa'oo tokko bilisummaadha. 2 bilisummaadha. 3 bilisummaadha. Kanaaf dhaabata kaafa'oon. Kanaaf dhaabata. Bilisummaan naa jennu federaalizimii dhugaa isas waggaa 27 sobanii saba keenya bitan. Moግዚtas talaatarii otoo hin taane isa ofiin of bulchaan saba keenya dararaa turanii, hidhaa turanii, ajjeesaa turan otoo hin taane federaalizimii dhugaa fiduudhaafi kaafa'oon. Federaalizimii dhugaa fiduudhaafi. Lammaffaa barana kaafa'oon kan fidee dhufu gara fuulduraatti kan ittiin deemaa jiru dimokiraasii dhugaati. Dimokiraasii maqaatii ittiin soba otoo hin taane dimokiraasii dhugaatiif dhaabbannaa. Kaayyoon keenya biraan immoo isadha. Filannoon maal ta'aa turte beektu miti isin? Filannoon maal ta'aa ture? Hattuun attamitti filamaa ture? Ela kaayyoon keenya tokkoffaa hattuun haa baddu jenna. Hannaan filamuu akka dhaabatu goona. Tokko isadha. Kan biraan immoo maa'inni yeroo baay'ee himaa turre kaayyoon waggaa 20 meeqatti qabsaa'aa turre tokko afaan keenya afaan federaalaa goona. Kaayyoon keenya biroo kanadha. Kaayyoon keenya biroo immoo maa'inni akkuma beektan dachiin daangaan Oromoon jabaa, dachiin Oromoon hin gurguramaa. Inni nuti lafa qotee bulaa keenyaa jennee amma lafti investeerii ta'ee gurguramaa jira. Nuti kaayyoon guddaan nutu qabne Finfinnee qabee hamma Muyyaleetti hamma eessaatti kaayyoon keenya dachiin Oromoo hin characharamu jenna. Kaadireen hatteen gurgurtu jenna. Kaadireen akka hatteen gurgurre goona. Qabeenya saba keenya sabni keenya dachiisaa gubbaatti qeesaa gubbaatti
biyya isaa gubbaatti abbaa biyya isaa ta'a jenna. Akka dachii saba keenyaan gurguramne goonaa jechuudha. Kan biroo maa inni barana obbolaa keenyas xinnoo amalli isaanii asitti toleera. Amalli isaanii fooyya'eera waaqni isin haa tolu jedha. Ganamallee naannotti bilbilaa turan rakkoo akka ture dhageenyeerra. Ijaa kana sabni Oromoo bilisa yoo ba'e sabni Oromoo bilisa yoo ba'e isinis bilisa baatu jedha. Isinis bilisa baatu jedha. Wajjuma bilisa baana jedha. Saba keessa wajjin bilisa sin baafna nuti warra kaa wajjin jiraachaa turre ammas hin jiraanna. Gara fuulduraattis aannan saba kanaatiin guddattanii ilmoon keessanis saba kana keessatti guddata. Hooduutanis boo'ee kan isin awwaalu sabuma kanadha. Haadha keessan haadhoo keessanitti dachaa jedha. Haadhoo keessan ifaadha keessanitti dachaa jedha. Qabsoo saba keessaniitii gumaachaa jedha. Warri hannatti fufneettan warri qabeenya saba keenyaa saamuutti fufneettan waaqni Oromoo sinaa dhiibu jedha. Sinaa dhiibu jedha. Warra saba keessaniif qabsoo saba keessaniif gumaachatin immoo deebi'aa baga deebitan haadha keessaniif abbaa keessanitti jedha. Egaa barana sinitti meedha miti. Baranni bara bilisummaati. Baranni bara bilisummaati. Qabaleetti galmaa sirbitanii galchanii otoo hin taane of ijaaraa. Qabaleettis galmaa sana hoo qabaattan malee filachuu hin dandeessani. Gaaf sana filachuu dandeessu. Hoosin didan immoo nutti himaa. Sididan immoo nutti himaa. Galmaa yeroon galmaa jenna. Dhuma gubbaatti egaa waa lama duwwaa isinitti hima. Tokko saba keenyas saba biyya kanaas fudhannee laga ce'uudhaaf bulchiinsa gaarii fiduudhaaf biyya kana guddisuudhaaf biyya kana jijjiiruudhaaf biyya kana laga ce'isuudhaaf dandeettiis qabna, barumsas qabna, beekumsas qabna, muuxannoos qabna. Ijaa kana kaayyoon keenya hunda caalu dandeettii keenyaan, beekumsa keenyaan, barumsa keenyaan saba biyya kanaas Oromiyaas biyya kanas biyya guddattu gochuudhaaf laga ceesisuudhaaf bilisa baasuudhaaf hundaa'uu jechuukooti. Ijaa kanaa ollaa keessanis warra saba biroo keessaa ba'an hin tuqinaa. Qabsoon keenya saba bilisa baasuudha, saba hunda bilisa baasuudha, biyya kanas Oromiyaas bilisa baasuudha. Kana beektanii hamma dandeessanitti wal kabajaa hammadhaa dhaamsi koo kana gubbaadha. Tokko kana. Lammaffaa gaayye. Lammaffaa maayin ila wali na dhaggeeffadhaa. Waggaa 27-28 yoo waggaa 150 haa ta'u haati Oromoo, haadhoon Oromoo, abbaan Oromoo, jaarsi Oromoo, shamarran Oromoo, dargaggoon Oromoo dararamaniiru, boo'aniiru, dhiiganiiru, dhiigni isaanii gannameera, imimmaan isaanii gannameera. Barri kuni kaayyoon keenya bara kana hunda dhaamnuu jedha. Sagalee saba keenyaatiin kana hunda dhaamna. Sagaleen haa dhaabbatu. Dachiin Oromoo Oromiyaadhaan Oromoon akka bulu dachii keenya nuti saba keenya gorfannee saba keenya guddisuudhaaf dandeettii isaas qabna. Akkuma isinitti hime bara kana imimmaan saba keenya, dhiigni saba keenya gannamuun ittiin bubu jedhaati of ijaara. Waaqni isin haa tolu. Of ijaaraa. Tokkummaa qeerroo eegaa, tokkummaa saba keessanii eegaa, tokkummaa dhaabbata Oromoo eegaa. Gara fuulduraatti hin moona, hin tarkaanfanna. Baranni bara bilisa baanuudha. Bu'uura qabsoo irraa qeerroo lafee dugdaa yookuun booka dhugu asirras bishaan dugdaa. Carraan hojii si namni hunduu ni dubbata. Arrabaa fakkeessa qabee wal dubbata.
burqaa lafaa burquu haroon dhiiga guuta jibbiinsa gabrummaa hawwii bilisummaaf lubbuudhaaf dheeduuta burqaa lafaa burquu haroon dhiiga guute hattuuf jinniin guute ilmaan teenyas duute ofirraa qulata Oromoon jabaatee diina ilmaan keenya nyaate abbaa garoo yaa gantu namaan hin madaalamtu dogoggora kee lakkaa'ee kasiifu uummata dhugaatu dubbata jirtu miti gantuu fattuu waliin kooraa Porosee mararaa godinaaf Jawaar jibbuun dharaa dallaalaaf diina waliin koolaa dallaalaaf diina waliin kooraa Daawud Ibsaa fi Jeneraal Kamaal Galchuu jibbuun dharaa eerroo gadaloota qubee fi hayyoota keenya jibbaa Baqqalaa Garbaa jibbuun dharaa karaan dharaan deeman fuudhan namaan taraa kan dur shittoo wal dibetu har'a dhoqqee wal faala Oromoon gabrummaadhaa ba'uuf tokkummaatu caalaa kan dur silaa durii raajiidhuma kan barana guddaa ofirraa buufnan xinnaan nurra ciise yoo Oromoon tokkummaa isaa cimse yoo Oromoon irree isaa cibse tokkummaa isaa leellise kanan argeef salaale roobe Arsiif Baale roobuun dhiisu kan Wallaggaa Boorana roobe Gujiif Jimma roobuun dhiisu kan tokkummaa Oromoo jibbuu fi bilisummaa Oromoo jibbu garaa muratee aciisu Oromoon bilisoomu malee galee manan ciisu Oromoon bilisoomu malee galee manan ciisu qeerroo koo gaachana sabaa dhugaaf akka jirtu situ harkaa qaba nuyi abbaan qabeenya mul'ata keenya hunda tokkummaan galmaan keenya hamaan yaadiin isa dhiiga keeti gargar baasi warra diina keeti egaa horaa bulaa jiraadhaa hayyoota keenyattas jira naa of galchanii isaan dura dubbachuu gooti jiraadhaa amma wanti ani dubbachuu barbaade galanni rabbiin haa ga'u kasiin nu ga'e galanni rabbiin haa ga'u kasiin nu ga'e odoo walii dhageennee bareeda amma dheeraan tuni seenaa hedduu qabdi dheeraa wanni jedhamteeni zamana Minilik biyya kana weeraree karaa jalaa kana jaaree kanaan bahee dhadde irratti yeroo qeerrootitti qeerroo kolaasee achiin taree immoo daka diidaa hambu'ee diidaa yoo bu'oo togoogoo gaddoo ka jedhan namni martiin beekaa garuu Oromoon yoo san achi jiru Minilik hin galu haala isa cabsinuu qooda'anii togoogoo badhee dhaabanii nama fakkeessanii gogaa adii gogaa arrawa gogaa daalacha gogaa gurraacha itti uwwisanii lafoo keessa dhaabanii ulee soomaa eboo harka naqanii sodaachisanii gaafa jedhan san Minilik ilaala bahee arsiin kun sila Oromoon nama ajjeesuu malee nama booji'uu beekaa gaafa jedhe jalee jala deemtu Minilik kana namni ati sodaattu kaan farda cabsa kaan ufii wal cabsa booqitee kee itti dhukaasii mee ilaali guddatee tiisimni qodaan buqqisu ka jedhe gaafa san Oromoma kennu ammallee isuman nu gurgurataa jira isuman nu fixaa jira achirraan gara galeeti asiin karaa sirka keessa deebi'ee gaafa gara gale heellaa akkuma jiru warasee horii irraa qalee nama irraa ari'ee maatii achitti fixee guuratee gadiin gaafa inni gara galu itti bahee namni heellaan kuni heelliyyoon kuni duruu fooni wanni dhufneef taaziyaa loonii boya loonii sila urgee beeytee odoo garaachatti dhumtee eeydee jedhee itti tirtire achi gaggabaabsaa deemaamuluu keessan deemu achumaan gara galee gaafa inni as aanoleen bira taree asii wannoo bulee abburee dabbullaan gaafa inni bulee ay dhaabatanii Minilik biyya fixe Oromoo fixe amma garaaf deema dhuma keenna haa ta'u jedhee caancoon asii walitti bahee laallatee
hin galchinu jedhanii asitti gaafa laalan inni dabulla bule nu as jirra akkamitti nama kana arguu dandeenya jedhanii sa'a 8 yoo ga'u itti zammataa jedheen namichi abbaan tuulaa ka Oromoo amma yoo dhaynu akkamitti arguu dandeenya jedhan gaarri kun amma biyyi kun hin beeku ila gaarri achaanu suni maraabbee jedhan gaarri achaanu kun immoo billay qaree jedhan gaara guddaa dheeraa san koraa laalaa gaafa jedhan dheeraa maqaan itti bahe gaafa guyyaa san itti bahe amma achirra yoo laalan halkan yoo itti zammatan akkamitti nu halkan yoo lollu akkamitti loluu dandeenya wanni loluu dandeenyu maali ummatuma keenya jala ciisa ummata keenya jala jira akkamitti waraanuu dandeenya atiin asii dhayxu quncee hidhadhu quncee lottobaa quncisi hidhadhu ka achi jiru sun yoo kee obboleessa keellee ta'e yoo quncee qabaatiin Minilik maalee laajanii akkanatti gaafsan ashannafanii baafa baafanaa jedhaniin niitii isaatiin baafanaa jedhaniini baafanaa tan irraa booji'anii ammallee nagaadita booji'anii dilfaqaar ka jedhamu kana kunoo gaaruma dheeraa kana jalatti fannisanii oduu achitti tuman erbeen achitti dhumte achirraa ka'e gaafa xiqqoon irraa agarsiisa achirraa ka ka'e Taaddasaa Birruu zamanaan amma yoo dubbadhutti garuu anillee osan ijoollee miti dargaggeessa zamana 57 guullallee keessatti gaafa dukkaana dhaabanii maabara Hayila Sillaasee bakkachiisan achi jira achitti maabara gazzaba kafallee yoo dhugaa ka ta'u taate mazgamni sun yoo hin jira garuu achi keessa warra dheeraa ka jedhamu keessatti mazgamnee jirra qabsoon keenya akkanatti as gahee achirraa yoo kaane gaafa 58 asitti qabatanii itti baanee hizbiin akkuma kanatti bahee Taaddasaa Birruu waan inni jedhe dhaamsa isaa xiqqoo isin keessa baya Oromoo isin amma amantii wal lolaa jirtan haati teessan takka abbaan keessan tokkocha akkamitti amantii wal loltan jedhee Taaddasaan wombarii ka'anii fi wombarii kana tuffatee kuyyiisi takka irratti bahee dhageettu isin amma ol beeytanii asitti jiille asitti immoo kottu asitti immoo arsiif jiille kottu kun maaliif wal loltan kun sirrii miti ilmaan abbaa tokkochaati machaatuu lama isin machaatuu lama ol isin lolchise diina wal isin lolchiise diinni sun immoo odoo dhaabattanii isin wal taatanii hancufa keessan walitti qabdanii tuftanii himu jujeessee fudhata akka galaana asitti nuun jedhe gaafa san dubbatee jiru. Wal ta'uu dhabutu diina isinitti seensise jedhee gaafa inni achi deeme saaluu difaayee tuutattii tana ari'a hidha fixa hin dhiisinaa jedhee waraana maarkii ajajee asulluu qoma kana maarkii 4 ciibsee nama 2-3 keessaa ergee saaluun gaafsan hin dhufne saaluun gaafsan hin dhufne duubatti hafee asfaa shaamit ka jedhan jaarsa tokko awraajjaa saadara jedhanii amataan isaa arri absaa shaamit san ergee yoo achi ilaalu Taaddasaa yoo argu badaa saaluun dhufee naa himaa jedhe haleeluu hedhenni yoo san amma saaluun isaa miti kun asfaa shaamit kun awraajjaa isaati jala deemtu isaa ka inni ergate jedhanii Oromoo maal isinii wayi yoo inni dhufe maal taatan saree yoo nama nyaatte maal godhan jee jalaa gadi ta'anii maarree saree jalmaa gadi ta'anii tokkoon keessan keenyaa jalaa ta'anii yoo inni dhufe dhaamsa kana hin jabeeffata Oromoon keenya sirriitti qabatalleedha amma jalaa gadi ta'anii hin dhufe jalaa kuyyiisoo koreet ijoollee amma namni kun odoo amaara ka ta'u taate kuuf barbeexaa kana achitti mulqatee mataan odoo sagadu natti illee dhaayatu dhaabata jedha amma akkuma barbeexaa ofirra kaa'enna jala dhaabate Oromoo keenya xiqqeessuu asumarraa laalaa jedha akka jarri nuun torre asumarraa eegaa jedha
akkana nu dabarsee gaafa sani ammallee immoo macaatuu lama eega as geenne wanni isaan nu dabarsan waan baay'ee wanna kana immoo qabachuu qabnaa. Rabbi wal nu haa beeksisuu, rabbi wal nu haa taasisuu, amantee waliin foonuu, nu ilmaan abbaa tokkochaatii, nu ilmaan gosa tokkochaatii, dhiigni kenna tokko, namni hoomni kennallee tokko, tokkochummaa kana gad hin dhiibu. Kagatee gad dhiise immoo ofumaa tiisisa bishaanitti bu'etaa duuban deebu. Ammallee zamana 84 Oromoon galtee biyyatti galtee Oromoon hin mootii jedhan malee ka amma jalaan deemanii kun onegii kun benettisiyyoo kun eenyuu jedhan hin beekne yoo san Orominnatti maan asitti sallabnee hinne amma leencoo latallee bakkuma kana kun mandara kii kanarra qoree waan nuu dhaame qaba. Maal dhaame? Nuti masaara hin qabnu, xiyyitii hin qabnu, ganzaba hin qabnu, masaaraan kennallee uummata, xiyyitiin kennallee uummata. Uummanni wal beekaa, nu eegaa, hin moonaa, hin injifannaa nuun jedhu. Garuu wannan isinii dhaamu hin bariine didimmisa keessa jirtii hubadhaa jedhan nuu dhaame gaafa sana. Ammallee isinii dhaama keessummaa gola waliin dabarsinaa haqichumatti itti cufaa jedhu. Nu maal goonere gola ol dabarsuu dhiisi algaa kennarraa buuneeti algaa kennarra rafifnee har'a mataa galii nutan. Dhaamsa jaynaa kennallee irraanfanneet ufillee ol irraanfanneeti hin bariine inni jedhe sun har'aa hin bariine minnoota jabaadha faanoo. Gaafa sanuu Awaash gamatti nu kutanii Awaash gamatti kutanii asii achi ce'uu nu dhorganiituma gara sa'a 8 muuziqaalitti gadhiisanii asiin nu ga'anii ammallee diinni keenya nurraa nafuu kufa ammallee diinni keenya nurraa nafu malkii dhawwatatee nu keessa deemaa jira. Walaa eenyu walaa beeynu hundi keenya hidhannu dhiiraa dubartiin haa sochoonu. Qeerroo keenya kana immoo rabbi umrii isaa tursiisu nu wanni xaarreef abboonni teenna akaakayyoonni teenna abboota keenyatti dhiifna abboonni keenya immoo nutti dhiise nu immoo qeerroo kanatti dhiifna. Minnoota jabaadhaa seenaa jaarsota seenaa manguddoo kennaa seenaa qabsoo kennaa seenaa gootota kennaa lafa balleessinuu irratti dhumnaa hin qabannaa. Kanneen kana wanni isaan nu dabarsanii nu biraa deeman ammallee an dubbii dheeresse sagantaan namni biraallee itti fufa asuma irratti dhaawa. Kan hoggaa calqabaa maaster pilaanidha dubbiin kan qabsoo eegallee dura wayyaanota wajjin safuun beektan malee maal godhaa nama tuffiini. Waa obsuuf gajjennee Oromoo maali tuffachuuni boruuf qaanii ta'a waan hin taane dubbachuuni. Dargaggoo Oromoo qeerroon badanne wayiifuu kan likkii nu galchuu hede likkii galee ofiifuu. Maqaleetti galtee kan likkii nuun jette likkiisii agartee. Amma gooban galee eenyu qawwee falmee harkaan qeerroo malee. Amma gooban galee eenyu qawwee falmee harkaan qeerroo malee. Hin himti seenanii kan nagaan isa gachisiiftee dheeranii. Hin himti seenanii kan nagaan isa gachisiiftee dheeranii. Galatoomadhaa asitti aansee yaada gabaabaa tokkoon dabarsaa.
yaannin dabarsuu barbaadu yeroo ammaa kana diinni yeroo kamuu namni diinni Oromoo irratti xiyyeeffatu jabaa Oromoo akka ta'e gaafiin qabu har'a hoggaa hadamadhaa kaanu Jawaariin dhufaa har'a jeequmsa jira hin bayinaa jedhanii hoggaa odeechanan dhaga'e nama namni keenya diinni alagaa sodaatu jabaa keenya ta'uu kan beennuni sodaa alagaatirraa kaanee jabaa keenya beekna tokko kan wanni ni dhaamsa dabarsuu barbaadu warra Oromoon ta'iniifis dhaamsa dabarsuu barbaadu Oromoo jaalatanii jabaa Oromoo jibbuun hin ta'u jabaa Oromoodhaa jibbuun Oromoo jibbuudhaan addaan bahee hin laalamu Oromoodhaan walii galuuf jabaa Oromootiin walii galuun barbaachisaadha kanaafuu warri Oromoodhaan walii galuu barbaadan warri firannatii Oromoo barbaadan hundi keechanuu jabaa Oromootii kabajaa akka kennitan jabaa Oromootii akka walii galtan dhaamsa jedhuun dabarsuu barbaada aadaa Oromoo keechatti safuu Oromoo keechatti jabaan diinatu hin kabajama Oromoon jabaa diinatu hin arrabsu cabaan miilan qabu maafan baachuu didaa jabaan diinan qabu maafa faarsuu didaa ja akka aadaa Oromootitti jabaan alagaatillee kabajaa qaba jabaa namumtuu eenyumtuu lafaa ka'ee too hin arrabsu waa'ee qabsoo Jawaar hoggaa kaafnu ala taa'ee hoggaa qeerroo Oromoodhaa qindeechuu alagaa hin tuqinaa nama Oromoo keessa jiru hundaa ammadhaa jedhee dhaamsa duraa kan qeerroodhaa dabarse Jawaar ta'uu dhabeenya Jawaar takka gaafa ijoolleen Oromoodhaa yuunivarsiitii naannoo Amaaraa keessatti duutu Oromoodhaan waadanii inni dhaamsi inni dhaamee alagaa Oromoo keessa jiru hadaraa hin tuqinaa jedheeti Oromoo kadhate kanaafuu yeroo Sumaalee keessatti ummanni Oromoodhaa miidhamuu ummata Sumaalee nu keessa jiru akka hin tuqne jedhee ergaa kan dabarse Jawaar Jawaar kan beeknuni tokkummaa saba kanaa eegurratti tokkummaa biyya kanaa eegurratti Jawaar akkanan yaadutti Oromoo qofa oduu hin ta'ini alagaafillee nama barbaachisaadha jedheetan amana kanaafuu namni tokkummaa Oromoodhaa barbaadan tokkummaa biyya kanaa barbaadan jaalala Oromoodhaa qabdan Oromoodhaa safuu qabdan jabaa Oromootiifis akka safuu qabaattan kan jedhuun dhaamsa dabarsaa galatooma ስልን ጃለና አመሰግናለሁ አንድ ነገር አምናለሁ ምክንያቱም የኦሮሞ ነጻነት የሁላችንም ነጻነት ነው ኦሮሞ ነጻ ሲሆን እኛም ነጻ እንሆናለን ኦሮሞ ሲያመው ያመናል ሲፈናቀል እንፈናቀናለን በኦሮሞ ነጻነት እናምናለን ኦሮሞ አቃፊ መሆኑን እናምናለን ሞታችንም ከኦሮሞ ጋር ነው ኦሮሞ የወደደውን እንወዳለን የመረጠውን እንመርጣለን የጣለውንም እንጥላለን አንድ በስልጥኛ መናገር ፈልጋለሁ ምክንያቱም በሚዲያ ስለሚተላለፍ በገናም ቤት ያለ ሙስልጤ በኦሮሞ ባትነብሮም ቃኖት ያለብም ቶሮሞን ነብርና ነው ቶሮሞን ያይነ ገምና ነው በኦሮሞን ለዲንም ለሉልም ግስ የሆነናን ኦሮሞን ያለ ነቢ ባድ ምሰሎት ግድለናል በዳንግን ቡልም ግስ ኦሮሞን ቀርበና ለኢኮን ቶሮሞ ቃኖት አለብሙ በአለሙ ይባዱል ኢማም ኦሮሞን ምሰሎት አለብና ቶሮሞ ቃኖት አለብና ኦሮሞ አደም ግሰላየናን አነቼናን በባት ካይናን በባት ከረክብናን ቡልግስ በባዶ ገባን ለቅናን አለና ኦሮሞ ምሰሎት አለብና ለኢኮን ቶሮሞ የቃንና ኦሮሞ እስንጃለና ወጅንጅራ ፉልድረስ ወጅንጅራ ፉልድንጅራና isinis isin wajjin jira fuulduraaf wal dura jira isin nutura filannoon isin filanna tokkoon taane filanna
isin filanna galatooma. Sabni nuti sabaaf lammoota wajjiniin eenyummaa yaa ta'u saba biyya kanaa hunda wajjiniin Oromoo wajjin jiraata borus Oromoo wajjin jiraata wajjin jiraanneedha ulfaadhaa waaqni isin haa tolu kennaa keessa fudhanneerra itti gammanneerra ulfaadhaa jennaan. Akkam jirtu? Qeerroo dheeraa akkam jirtu? Uummanni dheeraa warri gama sanaa akkam jirtu? Nagaa keessanii? Nagaan isiniif haa ta'u bakka jirtan hundumaatti. Warri gama san jirtan akkam jirtu? Guyyaa har'aa kana bakka seena qabeessa ta'e kanatti gidduu keessanitti argamuu kootiif baay'een gammada. Akkuma Profeesar Faasila kaasan akkasumas immoo akkuma maanguddoon duraan seenaa waggaa 50 dura raawwate nutti dubbatan bakki kun bakka seena qabeessadha. Kana siyaasaaf jenna osoo hin taane waan dhugaan ragaa ba'udha. Har'as wanta asitti argaa jirru kaleessa bakka tokkummaan Oromoo itti mirkanaa'edha bakki kun. Har'a immoo tokkummaan sabaaf sablammiiwwanii kan nu gidduutti raawwatedha. Har'a iddoon kun iddoo seena qabeessa. Kanaaf uummanni Arsii kaleessa waggaa 150 dura Oromoon bakka hundumaatti cabee sirna moototaa jala yeroo seenu bakka lafti harmitti murame lafti harkitti murame hiyyoo nuyi hin gabroomnu nuyi dabarsnee ormaaf hin bullu nuyi olaantummaa ormaa hin fudhannu jedhe hamma dhumaatti kan lole Arsii ta'uunsaa hundumti keenya qabeennuun. Har'as immoo bakka kana dhaabbannee seenaa kaleessaa sana haaromsuu danda'uun keenya tokkummaa keenya dhugoomsuu danda'uun keenya baay'ee nu gammachiisa. Waggaa 2 dura akkuma beektan akka kanatti bakka kanatti wal ga'anii haasa'uun hin danda'amu ture. Waggaa 2 dura yaadattu yoo ta'e har'a garuu danda'ameera. Kun hundumtuu maaliin ta'e? Tolatti waan ta'e isinitti hin fakkaatin obboloota keessan gatii itti baase kanatti. Isintu gatii itti kaffale kanaatiif galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa. Otoo kana ta'uudhaa baate dhuguma nuti mana hidhaatii baane gidduu keessan ittiin argamnu ture. Jawaar Baas biyya alaatii dhufanii addanatti hin argaman turan. Kanaatiif kana keessatti shoora taphattaniitii fi tokkoon keessan barnoota dhaabdanii itti reebamtanii itti hidhamtanii gatii itti baaftanii itti beelomtanii itti dheebottanii akkuma kana aduu keessatti rooba keessatti dararamtanii asiin nu geessaniittu saba keessan asiin geessaniittu galatoomaa isiniin jechuun barbaada.
Egaa jijjiiramni haga tokko asitti argine kuni amma har'a immoo maal keessa jirraa isa jennu wanna tokko wajjiniin dubbachuun barbaachisaadha. Guyyaa har'aa kana guutummaadhumatti bilisummaa keenya gonfanneerra, abbaa biyya keenya taaneerra, abbaa qabeenya keenya taaneerra yoo jenne of sobuu ta'a, seenaadhaanis itti gaafatama qaba kun. Har'allee haga tokko deemneerra, tarkaanfanneerra, ammallee karaa sichi kanaan dura deemnee dhufneerra, karaan sichi deemnu iyyuu fagoo ta'uu ni danda'a. Kanaaf wanti nuyi jennu guyyaa har'aa kana yoo laalle yeroo addanatti asitti dhaabbannee haasawaa jirru, wal dhaggeeffachaa jirru kana keessatti Gujii fi Wallagga keessatti obboloonni keessan ajjeefamanii bineensaaf kennamaa jiru. Kana yoo jaallannes yoo jibbannes dhugaa kana beekuu qabaachuun nurra jiraata. Obbolaan keenya nu biraa kufuun har'allee hin hafin jira. Nu biraati hidhamuun isaanii ammallee hin hafin jira. Obboloonni keessan yuunivarsiitii ergattan reeffa isaanii simachaa jirra amma guyyaa har'aatti kun beekamaadha. Kun dhugaadha. Baay'een isaanii immoo kan du'aa jirutu nu taanu yuunivarsiitota hundumaa keessaa immoo kan ari'amaa jiran har'a ijoollee Oromoo duwwaadha. Hamma ammaatti waggaa baranaa duwwaatti barattoonni Oromoo 300 ol yuunivarsiitii keessaa ari'amaniiru. Kun dhugaa jirudha. Kanaatiif of sobuun nu barbaachisu. Waan hundumtuu nuu ta'eera, bilisummaa gonfanneerra, abbaa biyya keenyaa taaneerra, dhugaan mul'ateera, haqni baheera jennee dubbachuu hin danda'amu. Kanaaf wanni gochuun nurra jiru qabsoon fuula keenya dura jirtu ammallee cimtuudha. Bakka kanatti argamuudhaaf har'a akka tasaatti hin argamne, akka salphaatti hin argamne, hin argaminaa, hin deeminaa, hin naqinaa jedhaa turaniiru. Marsanii eegaa turaniiru, sodaachisaa turaniiru. Kun dhugaadha. Kanas immoo dhoksuu hin dandeenye. Kanaaf qabsoon gara fuulduraatti nu eeggatu ammallee guddaadha. Haa ta'u iyyuuti qabsoon nu geggeessinu qabsoo qawweetiin geggeeffamu miti. Qabsoo humnaan geggeeffamu miti. Qabsoo sirnaan karaa filannoo keenya sagalee keenya kennannee ittiin ofirraa kaafnu. Kanaatiif sirna amma jiru kana tursuudhaaf yaaliin godhamu ammayyuu guddaadha. Tokkoffaa akkuma sila Profeesar Mararaan kaasan nuyi sirna federaalizimii isa dhugaa gadi ijaaruu barbaanna. Sirna federaalizimii dhugaa ijaaruu barbaanna. Isa afaan keenya keessatti akka afaaniitti beekame sadarkaa biyyaattis haa ta'u, biyyoolessaattis haa ta'u, sadarkaa naannoo keenyaatti bakka hundumaatti ittiin hojiirra oolfannu jechuudha. Inni taanu afaan keenya irratti shira dalagamaa ture ammallee dalagamaa jiru ni beektu. Paartiilee tokkoon ammallee waan hojjetamaa jiru beekuutu isinirra jira. Tokkoffaa kutaa 8tti aga kutaa 8tti isattiin barannu aga kutaa 6tti gadi fiduudhaaf yaaliin godhame salphaa miti. Qubee isaa jijjiiruudhaaf yaaliin godhame salphaa hin turre. Afaan biraa immoo kutaa 1tii jalqabanii ilmaan keenyatti fe'uudhaaf yaaliin godhamaa turre ammallee hin raawwatin jira. Sirna barnootaa keenya jijjiiruudhaaf yaaliin godhame ammallee hin raawwatin jira. Kana beekuun barbaachisaadha. Kana sirna kana akka inni jijjiiramu gochuudhaaf ammallee filannoo gara fuulduraatti jiru kanaatiif qophii gochuutu nurraa eegama jechuudha. Warri kan nu dhaggeeffadha bakka jirutti numa dhaga'ama miti. Egaa wanta amma nuti gochaa jirru duula nu filadha yookaan duula filannoo miti kan nuti geggeessaa jirru. Garuu gara fuulduraatti filannoo geggeeffamuuf qophii akkasiin gootan duwwaadhaaf isinii wajjin wal baruudha. Waajjira keenya asitti banuudha. Miseensa horachuudha. Isin jajjabeessuudha. Siyaasa biyya kana keessaa jiru immoo waa haga har'aatti maal akka inni fakkaatu wanna tokko isinitti beeksisuudha. Ammallee haala amma jiru kana keessatti akkuma isin beektan paartiilee biraan yoo dhufan yookaan kaafaawwan yoo filatame yookaan paartii biraan yoo filatame hojjetoonni mootummaa akka waan isaan hojiirraa bahanii poolisoonni akka waan hojiirraa ari'amanii waan hundumtuu akka inni jijjiiramu namni hundumtuu jiraachuu akka inni hin dandeenye godhanii kan labsaa jiran ni jiru. Garuu kuni asitti dhugaa isinii bahuu qabna. Gara fuulduraatti kaayyoon dhaaba kanaas haa ta'u kaayyoon mootummaa gara fuulduraatti ijaaramuu kana miti. Hojjetaan mootummaa humna isaatiin, dafqa isaatiin, beekumsa isaatiin, tajaajila isaatiin kan inni gurguratee kan inni bulu. Kanaatiif hojjetaan mootummaa sirna kana keessattis, sirna dhufu keessattis hojjetaa mootummaati jechuudha.
akka waan hojjetaan mootummaa ari'amutti akka waan kiisii isaanii keessatti fuudhanii kafalanii fi har'a hojjetoonni mootummaa akka isaan bakka kana dhufanii sagalee keenya hin dhageenye illee ittisaa akka jiran qubanii qabna. Haa ta'uuti hojjetaan mootummaa ergamaa paartii tokkoo miti. Hojjetaa mootummaa jechuun dabqa isaatiin kabulu tajaajila kenneen mindaa argatee kan maatii isaatti ofii isaatiin bulfatu jechuudha. Kanaatiif dhiibbaa siyaasaa kamirraallee bilisa ta'uun dirqama. Nuti akka mootummaatti dhaabbanna yoo ta'e hojjetaan mootummaa tokkollee dhiibbaa siyaasaa kamiitiin ala ta'ee hojii isaa hojjeta jechuudha. Karaa biraatiin yoo ilaalle poolisoota keenya naannoo keenyatti argame waa'ee tokko tokkotti qoomasee dubbadhee raawwachuun barbaada. Poolisoonni naannoo keenya jiran maal keessaa akka ba'an, ilmaan eenyuu akka ta'an, eessatti akka dhalatan, ogummaa maalii akka qaban, sadarkaan jireenya isaanii maal akka inni ta'e hundumti keenya ni beekna. Poolisii Oromiyaa jechuun hiyyeessa keessaa kan ba'e, ilmaan qotee bulaa, ilmaan hojjetee bulaa, ilmaan warra maallaqa hin qabne ta'uu isaanii ni beekna jechuudha. Gara hojii kanatti kan isaan ramadaman yoo isaan kan isaan dhufan ofii isaanii jiraachisanii saba isaanii immoo tajaajiluudhaaf jechuudha. Kanaatiif hojii isaanii kana bilisa ta'anii gara fuulduraatti isa ta'u ammas ta'e akka isaan hojjetan isaan gaafanna. Poolisoota keenya eega magaalaa kana keessa galleetii eegumsa isaan nu godhaniif galateeffachuu barbaanna. Gara fuulduraattis mootummaa yookaan paartii tokko qofa tajaajilu otoo hin taane eegumsa saba isaanii cimsanii itti fufu kan jedhu amantaa qabna jechuudha. Kanaatiif egaa namoonni dubbatan na booddes jiraachuu ni danda'u. Gara fuulduraatti wanni gochuu qabnu dargaggoonni as jiru bakka jiraatan hundumatti, uummanni as jirtan bakka jiraatan hundumatti waraqaa eenyummaa keessan qabadhaa filannoo gara fuulduraatiif geggeeffamuuf jiruudhaaf qophii godhaa. Gaafa sana paartii Oromoo amma tokkeessaa jirra, gara tokkootti fidaa jirra. Yoo danda'ame akka paartii tokkootti maqaa tokkichaan alaabaa tokkicha jalatti dhiyaachuun ni mallata. Yoo kana ta'uu baate garuu maaliif yoo ta'e paartiileen Oromoo walirratti dorgomne sagaleen keenya hin qoodama kan jedhu shakkii hin qabaatina. Kana hin qabaatina. Kanaatiif sagaleen keenya eenyuufillee hin kennamu. Sagaleen keenya ammaan booda alagaadhaaf illee hin kennamu. Kanaaf waa'ee kanaa isinii mirkaneessuu barbaanna jechuudha. Qophii godhaa gara fuulduraatti waraqaa eenyummaa keessan baafadhaa. Waraqaa eenyummaa hin kenninu warri jedhan yoo jiraatan gabaasa gara mootummaatti yookaan gara keenyatti ol dabarsaa kana seeraan kan irratti qabsoofnu ta'a. Dirqama kun eenyuun illee kan kadhatan miti. Lammummaa eenyullee kan nuu kennu miti. Eenyurraa illuu kadhannee kan fudhannu miti. Waraqaa eenyummaa lammummaa keenyadha, eenyummaa keenyadha. Ganda tokko keessa jiraachuu keenya, dhalachuu keenya kan agarsiisudha. Sababiitu nu dhowwatanis hin qaban. Otoo ganda tokko keessa jiraachaatu jirru achi keessa hin jirtu jechuun hin danda'amu. Namni kanaaf aangoo qabus hin jiru. Kanaatiif isin gara keenyatti gabaasaa godha. Mootummaa irratti qabsoo irratti geggeessinaa. Filannoonis kana hin ta'u taanaan geggeeffamuu kan danda'u miti jechuudha. Kanaatiif hin sodaatinaa. Gaafa filannoon gaafa dhufu yeroon isaa gaafa murtaa'u abbaa feetanii dhaaba Oromoo qofaaf isa isin gurguru isa afaan keessan balleessuuf isinitti lo'u isa halkaniif guyyaa alagaa wajjiniin harkaa wal qabatee shira dalagaa deemu osoo hin taane dhaaba Oromoo filadhaatii sagalee isaa kennuudhaaf qophaa gara fuulduraatti jechuudha. Kanuma gochuudha. Gaafa sana warri hojii dhaban hojii ni argatu. Warri dararamanii biyyaa ba'an yookaan biyya keessatti dararamaa jiran warri hidhaan irraa cituu dide warri duuti irraa cituu dide furtoo isa dhumaa argata jechuudha. Gaafa sana abbaa biyya keenyaa taana kana gochuudhaaf hundumti keenya qophii haa taanu waan obsaanuu dhaggeeffataniif baay'ee galatooma fayyaa ta'a. Yeroo dheeraa yeroo lafa seenaa ijoollee arsee warra si komando ilmaan Oromiyaa baga walagar nan bareedaami silteedhin bareeddimi obboleeyyan keenyami gadheen likkii namaan beeyne sabab sablammoota tuqannuun jetti
warri akka keenyatti cunqurfame, warri cunqursaa beeku, warri hadhaa gabrummaan wajjin dhanname, warri sirni gabroomsaa nu wajjin nyaataa ture, ajjeesaa ture, hadhaa gabrummaa waan beekaniif, qabsoo Oromoon godhaa ture ta dhugaa ta'uu isii waan beekaniif, na dhageessanimi gadeen likkii namaan beeytu kan wajjin cunqurfame ka waan nu keessa dabarre beeku akkanatti nu kabaje kabajamaa jennaan ummata Silteetiin. Waggaa 54 irraa dachii tanarratti biyya irra dhaabanu tanarratti bakkuma kanatti dheeraatti lafa Arsii lafa Oromooti irratti seerri lallabame. Dhageessu qeerroo. Lafaan biqillee bara akka diinni isiniin jedhutti lafaan biqillee gootarraa biqiltanii lafaan biqillee roobni isin biqilchine dhiiga Taaddasaa Birruutitu isin biqilche kana beekuu qabdan. Qeerroo har'a yeroo asitti ol geenye amna waggaa 50 booda gaaraa mukatti buunee Haayila Sillaasee kombinnee darbuun yaabbatee isaas lafaan dhoofnee wayyaanee nutti ol yaadee isinlee biyyatti galchinee waggaa dhumnu kanatti taphatti hin dhumne biyya irreessoo kan dhumne taphatti osoo hin ta'in wareegama guddaan akka ta'e wal yaadachiisuun isinillee beeytanii jallaa keenya ka irraanfate gurratti hasaasuun yoo dide gurratti lallabanii yaadachiisuun barbaachisaadha jechuudha. Akkuma reefu Baqqalaan jedhetti akkuma reefu Profeesar jedhanitti akkuma kaleessa har'as injifannoo dhiiga keenyaan arganne injifannoo wareegama qaqqaaliin arganne kana jallaan keenya ka gabrummaa malee bilisummaan itti mi'oofne har'allee Oromoof ergamuu dhiisee alagaa jala shululukuu waan barbaaduuf Oromoo addaan qoodee chirichaaroon gurgurachuu barbaada jechuudha. Hin taati. Waadaa Taaddasaa Birruu hin nyaanna. Waadaa qeerroo nageessoo hin nyaannaanu. Ilmaan leenjisoo dhiigaa hin gurguramnaanu. Itti naaf himaa. Isin ilmaan leenjisoo dhiigooti. Ilmaan qeerroo nageessooti. Yeroo Wallagga nu mucalliftanii teettanii. Yeroo Gujii nu mucalliftanii teettanii. Yeroo abbaan irree haaree kursii tottolfatu calliftanii teettanii. Hin teennu jedhaan itti himaa hin teettanii. Kana nuuf haa beekanii. Kalammata warri ergamuu malee waa hojjetee hin beeyne. Warri karoora Minilik tooftaa Mallasaatiin hojiitti hiikuu barbaadu maal nuun jedha miidiyaarraa biyya diiganii nuun jaan. Nuyi warri biyya diigu biyya teenya Oromiyaa dhiisaatii Ihaadeeg nu nyaachaa tureeyyuu way diine ufi wal diigde malee way diine nu diiguun beeynu jaaruu malee. Har'allee olola oofaa jiran hojjetaa mootummaatiin poolisii Oromiyaatiin loltuu biyyaatiin jarri kun isin diigan isin hidhan isin facaasan jedhaniin mee rabbii jedhaati abbaa isaa hayyayyuu way diine nagaan biyya gaggeessine malee. Dhaamsi hojjettoota keenyaaf qabnu qaamni poolisii keenyaaf qabnu dhaamsi raayyaa keenyaaf qabnu nuti sirna walqixxummaa ka biyya ofiit irratti abbaa itti ta'u ka Oromoon biyya ofiit irratti abbaa itti ta'u ka Silteen biyya ofiit irratti
abbaa itti ta'u, ka Amaarri biyya ofii irratti abbaa itti ta'u, ka Somaaleen nama hundaan walqixa biyya ofii irratti abbaa itti ta'u gad ijaaru, biyya heeraaf seeraan bultu, biyya mootummaa ofii filattee malee kijibaan hin bulle, biyya abbaan irratti hin dagaayne gad ijaaru miidhaysuu barbaanna malee kaayyoo diigumsaa hin qabnu. Ka biyya diiguu barbaadu rabbi isaa diigu jennaan. Warri biyya kana diiguu barbaadu warra Minilik lafa keessaa baasee nurratti ol goobsuu barbaadu takka jedha. Ka lammataa warra sharriif shirrii mallasaatirraa uf qulqulleessuu dadhabee arras Oromoo diiguu barbaadu, Oromoo gosaan qooduu barbaadu, amantiin qooduu barbaadu, warra sabaaf sablammii walitti naquu barbaadu, ka wal nu fichisiisuu barbaadu sun diina Oromooti, diina ummata biyya kanaati, diina rabbiiti. San rabbi nurraa haa diigu jennaan. Oromoo warra dheeraa beeytaa hoggaas dhufne wal yaadachiisaa dhufne har'a Taaddasaa osoo ol ka'ee dhaabbate, Haajii Roobaleen ka'ee osoo dhaabbate, Waaqoo Guutuu ka'ee osoo dhaabbate, Haayilee Fidaa ka'ee osoo dhaabbate, Jaarraa Abbaa Gadaa osoo ka'ee nu bira dhaabbate nuun boona moo nuun saalfata ka jedhu. Nuun boona beeki, nuun boona qeerroo, nuun boona wallaahi nuun boona. Maaliif beeytu? Maaliif beeytu? Of dagannee wayyaanee jalatti jilbiiffannee biyya teenya gurgurannee adabannee hin teenye tokko taanee osoo hin qoqqoodamin qabsoon qabsoomnee biyya teenya hattuurraa bilisa baafne jechuudha. Taaddasaan akka nuun boona barbaaddu. Isin ilmaan Mallasaati moo ilmaan Taaddasaati? Ilmaan Mallasaati moo ilmaan Taaddasaati? Taaddasaan akka jannata keessatti isin boonu barbaaddu. Waaqo akka jannata keessatti isin boonu barbaaddu. Elemoo qiltuu jannata keessatti akka nagaan boqottu akka shakkine barbaaddu. Ni barbaaddaniini mootummaa gadaa gadi dhaabuu qabna jechuu. Mootummaa ummataan filamte keessattuu miseensonni dhaaba biyya bulchuu waan tokkoon isinii dhaamu. Abbaan keessan Lammaa Magarsaa maal jedhe? Gooftaan keenya ummata jedhee miti. Gooftaan keenya ummata jedhee miti. Gooftaan keessan ummata jechuu san karaa Lammaa abadhaa karaan kun qiletti nama isin keessaan jedhaan. Gooftaan keenya ummata jechuun ummata duratti baay'anii osoon saalfatiin osoon sodaatiin dubbachuu. Ummata duratti baay'anii osoon saalfatiin osoon sodaatiin dubbachuuf ammoo hannarraa of fageessu, kijibarraa of fageessu, Oromoo qoqqooduurraa of fageessu, alagaan ergamuurraa of fageessu, Oromummaa ofiitti boonu, Oromiyaa ofii tiksu, sabaaf sablammootaan wal kabaju. Akkasii miti. Akkasii miti. Kanaaf filannoo as deemuu irratti qophaa'aa. Waraqaa eenyummaa baafadhaa. Miseensa paartii ta'a. Qeerroo na dhageessu. Wanta akka hin shakkinaa maskaramii as deemu. Oromiyaa irrattis Itoophiyaa irratti illee mootummaa haaraa jiraata. Kana hin shakkinaa. Mootummaa filannoon dhuftu malee tafannoon dhuftu hin jiraattu. Mootummaa heeraa seeraan bultu malee ta'irreen dhuftu hin jiraattu. Qondaala isin ol ergattan malee ka poostaan isinitti gad ergan abadan hin jiraatu. Shakkii qabdanii? Shakkii qabdanii? Kanaafuu ijoollee kaa'imman nu biraa lafa irratti fixan asfaaltii irratti fixan san gatii itti godhu yoo barbaaddan. Biiti teenya bareedduun saamicharraa nu hafte tun deebitee akka misoomtu yoo barbaaddan. Wanta akkasinitti himu warshaa biqilaa kana beeytu Hayilamaariyaam macarrasharra gurgurachuuf ka'e. Isintu dhaqee harkaa buusee qonnaan bultoota Oromiyaatiin gurgurame. Dheeraa na dhageessu. Ija takka cufadhaa, ija takka rafan jeemi. Ija takka yoo gamana garagalchitan maal agartan? Warshaa sukkaraa wanjii agartaniimi. Waadhaan gurguratu heddii akka hin gurguranne dhoorgachuuf qophaa'aa. Qeerroo na dhageessu.
booda Oromiyaan hin gurguramti. Takkuun takka hin kennamti. Hin kennamti. Biiti tun ta'een nuti. Biiti tun ta'een nami. Biiti tun ta'een nami. Nuti tu abbaami. Hayyama kennan maletti. Hayyama ummata biyya tanaatiin maletti. Dantaa fedhii ummata kanaatiif alatti. Ondaalli abbaan fedhe maasamii gadi hin buune. Dachii Oromiyaa, qabeenya Oromiyaa kan lafa keessa jiru, kan lafarra jiru, kan bishaan keessa jiru. Habbaa takka giraama takka amma booda fuudhee deemuu hin danda'u. Hagattii hafte tana. Lafa Arsii hagattii hafte tana. Lafa Oromiyaa hagattii hafte tana. Qabeenya hagattii nuu hafte tana. Beekumsa qabnuun, humna qabnuun, gargaarsa Rabbii wajjin misoomfannee Oromiyaa teenya magariisa tana. Ta irraa baqatan, ka irraa dheessan, ka osoo nuti agabnee hamoommannu alagaan abbaan irree hattuun nyaatee itti deekkifatu akka hin taaneef mootummaa isinii ta'u filachuudhaaf qophaa'aa. Ni qophooftaniimi? Ni qophooftaniimi? Harargee waan jettu beeytu ufii dadhabanii rabbillee ormalleen sababanii jedhan. Filannoo kanarratti filachuudhaaf qophaa'uun nama isinii ta'u kadee boroon deemee Finfinneetti dhabamuu miti. Dhageettani? Arsina dhageettani? Miseensa paarlaamaa 180 qabna federaala keessa. Gaafa Harargee hanga Booranaa namni keenya dhumu ni miseensa paarlaamaa dubbatu agartanii? Agartanii? Garjii fooqii keessa ta'a. Achi oo fooqa yoom ummataaf dubbatare. Miseensa paarlaamaa 180 qabnaami. Dheeraan turillee tokkoma qabdiimi. Gaafa lafti keessan saamamu isaa dubbatu agartanii? Isaa falmatu agartanii? Agartanii? Maa ol ergattarree achi haa ta'u bu'ee meeshaa inni? Meeshaa qachitti fannifamu? Qeerroo na dhageettu? Amma booda ka ol deemee afaan daboollatee Finfinnee taa'u osoo hin ta'in ka Finfinnee xabaqaa nuu ta'uu barbaanna jechuudha. Bulchama magaalaa kanaa takkaa filattanii akka itti dhufuun beeytaniini dhaaba isii haa dhoorguu waajjira dhaabatirraa poostaan gad erganii ganamaa galgala ondaalli gubbaa maal jedhee malee haaji abaluu maal jedhee hayyuu abaluu maal jettee dargaggeessi akkamitti oolee bulee isaa dubbatu dhageettanii beeytanii. Dhageettanii beeytanii. Abaddan maskaramii booda poostadhaan ka owwaatu hin jiraatu ka qe'ee keessaa owwaatu malee. Qeerroo Oromoo na dhagaya. Oromoo na dhagaya. Ani isinin kijibu. Isinitti himu abbaa feetan filadhaa. Nama isinii ta'u ka haadhaaf abbaan hin abaarin, ka albaariin ittiin jallatin, ka sheeyni furguggeen hin ariin. Isinitti himu kan wajjin qabsaa'aa ture kan nuti qabsaa'aa ture miti. Jallaa Geetaachoo Asaffaa ganda keessa qabatee agaajii ganda keessaan deemaa ture nu fichisiisaa ture miti. Kayoommoo gaafa nu qabsoonu gaafa qeerroo ta'e nu dhumtu afaan qabatee taa'ee nu laalu miti. Warra isinii qabsaa'e ka waa barate waan barate saniin garuu ayyoo baabboo irraanfatee dheeraa irraanfatee suuba diratee Finfinneetti godaanee miti. Ka isin yaadate ka isiniif waywaate wayan beeka isintu beeka. Way Mararaan beeka isintu beeka. Way Baqqalaan beeka isintu beeka miti. Hin gaabbina.
nama isinii ta'u as kennadhaa, qopheeffadhaa, mari'adhaa, bilcheeffadhaa, akka gosaatti, akka qe'eetti, akka gandaatti, akka aanaatti, akka godinaatti mari'adhaati as fidaa. Maaliif beeytu? Maaliif beeytu? Filannoo itti aanu kanarratti, filannoo itti aanu kanarratti, filannoo kana nagaa yoo geggeessine, filannoo kana nagaa yoo geggeessine, nama nuu ta'u yoo filanne, Oromiyaa bakka abboonni keenya hawwaniin saniin geenne. Yoo immoo callifnee hattuun korojoo akka hattuutti dhiibne, jallaan maqaa keennan Finfinneetti akka ol deebi'u yoo itti dhiibne, maal akka godhu edan beeytu? Heera mootummaa kana diiguuf deeman waan hin beekuun isinitti hima. Heerri mootummaatu wayyaaneen hin finne isinitti himu. Kabarreesse kalafa kaaya ilee fidaafa, kabarreesse leencolataafaa, kaarratti dhume leenjisoo diigaafa, nadhii gammadaafa, kibba mikaa hindeessaafa beeka. Heera mootummaa kana jechuun hiikkansa Oromiyaa Oromoon abbatti irratti ta'e jechuu, Sidaama Sidaamni abbaa irratti ta'e jechuu, Somaaleen abbatti irratti ta'e. Itoophiyaa ummatoonni keessa jiran akka baay'ina isaaniitiin, akka gumaata isaaniitiin walqixa itti kabajamanii eenyummaan isaa kabajamee diinagdeerraa qooda isaaniin malu, aangoorraa qooda isaaniin malu itti argatan. Biyya ofii irratti abbaa ta'anii biyya waliigalaa immoo walii itti waliigalan waan taateef filannoo kana jarri dabarraan karoora Minilik tooftaa mallasaatiin hojiitti hiikuu deemanii jechuun itti dhiibna. Itti dhiibna. Maarree filannoof qophaa'aa, nama isinii ta'u qopheeffadhaa, korojoon akka hin hatamne godhaa. Nummoo sagaleen Oromoo akka hin hiramne, sagaleen Oromoo dhaabbilee gidduutti akka hin hiramne, dhaabbilee teenya mataa walitti qabna. Isin qeerroon akkuma duritti uummata keenya miila walitti qabaatii gara fuulduraa itti deemnan isin hin jaa galatoomaa.